Emoji bocah Lisa guys. Emoji barreessina ugas. Mana saati jedhani. Nama mucaa kana lafatti hin beeku garuu miidiyaa irratti bareechee hin beeka. Guyyaa tokko garuu yeroo reefu guyyaa tokko mana firoo dhaqu jechaadha daldalaa koo bira viidiyoo bareechanii haasa'u. Mucaan kun baay'ee akka isheen isa jaallattudha kan ani beeku. Dhugaa isinitti himuuf yeroo deemullee hanga daataan hin cufamnetti hanga daataa hin cufiini bakka jiraman zim jettee matoo faana haasoftuufa rafti riba torraan cufiin jechaadha. Hariiroo isaanii amma kanatti bareechee hin beekan. Damme. Profailii kaasime suura kaasime warri baasii anaana kaasime. Ye buufa bakka isa gasti asirratti ni jisiisinaati bu'ii deeqi. Nambusa wajah Osmanan sinitti mami. Kas gabbaa'e bakka ishee adokoo bakka. Warri kolfaa jirtan kun maaltu dasti jedhee qofaltan adara rabbii amma. Rabbiin mana keessanii haa godhu dhugaa rabbii waan isinii jedhu tokko illee jiru. Callisna suu jiru karaa isinitti callisuu qabna. Paaspoortii ishee of harkaa qabda. Tas gabbaa'eetiin natti mi amma paaspoortii qabda eessa jirta biyya kana moo biyya jirta? Tiki. Biyya jiran. Irraan haasa'u yoo dadhabde lakkoofsa koo si barreessa naa bilbili wanta jiru sitti haasa'a. Paaspoortii naa ergi xiiqii kiyya yoo qabaatte damme maal akka jedhame warri hin baasin masi namni 3-4 taati koottaa imanni akka banamu jedhamee tola hin jedheeni buutuu argadhe. Maqaa guutuu kenneera. Oo xiiqii paaspoortii si bira jiraate paaspoortii ishii koppii. Wayye. Xiiqii si barreesseera lakkoofsa ogarsiisee ni fudhadhume naggasaadha. Siin bilbila. Rakkoon qabu dammee. Waan gootanii. Laayibiidhaan hambaasinii haa ta'u keessumaan ta'a waan ta'eef. Kazaanan deema amma gara obboleettii maazirii asuma artiishiin illee lafa nani jiru kana. Achi ga'een paaspoortii ishee harka jiraatu wantoota jiru achinan sin hubachiisa laayibii keessan hambaasinii akkasitti malee nan argattan waan ta'eef. Deemi bakka rakkoo. Kan ishee xiiqii lakkoofsa kee keessa naa barreessi amma fooloo walirraa qabna miti keessa naa barreessi lakkoofsa kee. Rakkoon qabu qabaddaa hundumtuu warri asirra jirtan. Seenaa atis qabadhu. ቤቱ ልምድ ሆኖብናል። በቃ እኔ ባየን ገድ ባኤ ከን ገዱ አከቲ ዱበተኒፊስ አከቲ ዱበኑ ቀምኑ አከ ጨሌሰኒፊስ አከ ጨሊስኑ ቀምኑ I don't know really waan olii gadi deddeemaa jiru waan quba qabnus waan baay'ee jira. Waa'ee mucaa kanarratti haqaan yoo namni hundi keessanii warroonni waan gurraa qabdan dhageettii qabdan yoo dhossitanii nagabaniin dhaggeeffadha. Dhugaa ani sooshaal miidiyaa irratti namni guyyaa 2 guyyaa 3 iyyee maraatee boo'ee hin deemamu mucaa kana borganame irraanfatame geemiif taaptaabiifaatti ka'amaa jira. Naamana kanuma waan kana ilaalaa turre boonii irratti illee wantoo fudhanneerra. Garuu ani ijoollee dhiiraa biyya kanaatti keessumaa Dubaay keessa jiranitti gadda guddaan natti dhaga'ameera. Dhugaa akkatti kan mataa ofirraa buqqisnu har'alee akkatti ni galee ganaa koon of ajjeesuuf qophaa'e immoo nama meeqa jira. Isheen kun illee hadarbatantu of ajjeestee jedhame malee hin beenu of ajjeestee hin jedhiina nama darbanne hin beenu gatii ta'e. Haqa mucaan dhossina. Argineerra ofituu isheen darbattu jettu taanaan immoo argineerraa utuu of darbattu jedha. Haqa nama hin dhossina. Ni galee waan ta'aa ture mucaan kun eengadda maal akka isheen haasa'aa turte kaleessa kunoo galgala haasa'aa turre gastii beetii irratti jechaan. Gastii korratti beetiitiin waamne. Mucaan kun amma sa'aatii 5 waraqaa hamma sa'aatii 6tti mucaa gammadduu mucaa kolfituudha. Beetiin gastii isheerraatii intinii sanarraatii buustee riikardii sana nu erguu qabde jechaadha. Namni kolfee haasa'aa ba'ee Planning qabu mucaan kun pilaanii of darbachuu. Maali lubbuu qabna shamarran lubbuu qabna lubbuu keenya mararsiisan lafaa kaan of hin darbannus ofiis hin darban. Hin ga'u dhossaa kana.
garee maafiyaa biyya kana keessa mootummaa wajjin itti qabsooftaniitu of keessaa baasudha. Yaa wal dhabuu yaa informationii jiru kennitanii wal baraaru. Viidiyoo tokkoon keessanii gareen kun baattatanii deemaa jiru. Sirrii moo sirrii miti masii kaleessa sirriitti irraa haasa'aa turte. Sirrii mini masii yoon dogoggora na dhaabsisi. Sirriitti irraa haasa'eera ganamallee irraa Mana kee keessa jira har'allee gadii moobaayilii isaanii keessa. moobaayilii isaanii keessa. Moobaayilii isaanii keessa. Shamarranii 200 qabu jira namnati beektu wala garraana fiqirteedha tafeenna bilbilii amma tafee faanaa ta'ee bilbila maatii ishii hunda argadhee wal qunnamsiiseen jira nama cimaa nama 3-4 koottaa jedhe tarrafeen waliin haasofne. Maqaa namaa asirratti hin kaasin bareedu maqaa. No, beeka eenyu wajjin akka taasofte beeka garuu maqaa isaanii kaasinsiin jechuu barbaadeen ishee. Kanaaf haadha Namoota nu gargaaranii morma keessanitti hidhadhaa. Isaan namarratti nama qabsoofsisanii wal ijaaranii ilaame ani gareen wal ijaaree deemu tonkoliitii fi ani hin jaalladhu. Hin barbaadu. Garee afaan namaa qabuu deemu. Garee gaafa namni hojii hojjetu nama sakaalu, nama cabsu, nama ajjeesu. Garee maafiyaadha. Kan mootummaan nu baree garee sun guutuun isaanii jechaadha. Sirriitti hin beekanii wal beennas. Maaliif maafiyaa jette sooyyee jedhaati na gaafadha. Maaliif yoo jettanii shamarran tokko doorsisanii viidiyoo ishee baatanii deemuun maafiyaa innatu nuhi. Bakka. Siigalee mallaqa irraa liqeeffatanii viidiyootiin doorsisuun kun yakka guddaadha. Ijoollee meeqatu afaan isaanii qabatee jira. Har'a wangeela keessa dhokatanii, faarfannaa keessa dhokatanii, sirba keessa dhokatanii, oromummaa keessa dhokatanii, hojii keessa dhokatanii jiru. Obboleettiin koo har'a kaleessatu boossu ofiisheetu waraqaan qabaatiin isa kaaniiftu hojjettu, isa kaaniiftu birrii liqeessitu haadhoon koo har'a of darbatte jedhame of darbatte hin jedhiina. Of darbatte namni tokkittiin akkan jedhe. Egzaabeer misikiree ani shakkamtoota warra of darbatte jettan mucaa kana. Argitaniitu taanaan immoo ragaadhaa jechaan isin. Argattaniitu taanaan rakkoon tokko jiru karaarraa isinii gorra. Hin agarre taanaan garuu karaarraa tura. Jaalallee keessan ta'uu danda'a, hiriyoota keessan ta'uu danda'u, garee warra dhiiraa gati ta'aniif gareen sun. Al tokko beektu nama jala rafuun haqa namaa dhosa taanaan moos nu bishaan. Isa akkasii kana miti sa'aatii 24 ittiin duutamaan jedhame. Mucaan kun hangafa mana isaaniif. Mucaa miidhagdu waan meeqa ijoollee dandeettii ishee gadii qabantu har'a beeksisee mallaqa argataa jira. Mucaan kun rakkina akkasii hin qabdu. Kana dura eenyuun akka fidde beenna. Kana dura darbe maal akka ishee godhe beenna. Inni nama duukaa jirus maal akka inni godhe beekamaadha jechaadha. Mana eessatti akka ta'e an baay'ee kan hin gaddee utuu hiriyaa anamma hiriyoota ishee naa fida. Hiriyoota isheen barbaadan. Hiriyaa jechuun gaafa namni duu piroofaayilii gootee uwwattee kabareejii nama fudhattu ayidallam. Ani immoo waan dhugaan isiniin jedha ayidallam. Hiriyaa jechuun immideetilii mucaan kun kan akka taate gaafa jedhamu poolis steeshiniitti fiigu didichee qullaasaa lakkatti wayyaasa bijaamaatiin uwwachaa fiigee didicheetu shakkii kanan qaba jedhee suuraa agarsiisee qaxxumaa argichidha. Bilbiluu ayidallam. Bilbiluutiin afaanii sii galuu dhiisuu danda'a. Didichee fiigee iyyisiisee jedhee maraatee achitti. Ani hin beekuudha kan jedhamaa ture hin beennuun jedhamaadha kan ture. Iddasi warri hiriyoonni ishee dhuftan immoo fiiddanii dhaxxanii daangaa gochuudha. Amma namni kun miliquu dhiisee minaamin miliqeera taanaan hiriyoonni isheellee an baay'een isinitti gadda. Koomii guddaan qaba isin biraadha. Beektu gatii ta'eef eenyu hiriyaan mucaa kanaa eenyu maal akka ta'e beektu gatii ta'eef jecha. Bakka qaama isaa laallatutti fiiguutu dandeessanii. Amma garuu min adargan maal godhama? Isinii galee namni tokko haa kufuu haa ufaa miidhuu maal ta'u duraan dursee maalan godhaadha. Qaama seeraatti didichee deemee uwwadhee maraadheen iyyee bilbiladhee ana boossanii mallee uwwattanii fiigaa dhufuu lookeeshinii qabu gatii ta'eef. Lookeeshinii eessa akkasiin bilbiltan beekamaa gatii ta'eef jechaadha. Maaliif galgala gatii ta'eef hin basin keenya sa'aatii sanatti hin hojjetan garuu namoonni dadhabanii sa'aatii sanatti rafuu danda'u. An nama tokkitti nabe peentirii irratti barbaade nama naa qaqqabaa nama jedhuudha. Boo'uu ni adargaa. Mudhii keessan dilgootanii hidhachuudha. Burganama if there is something coming again dudduubaan jechaadha. Isaan kan isaanii miliqsuuf gaafa haala mijeessan unuun garuu kan keenya dhokshachuuf haala mijeessan. Har'a anis maraatu isinis maraatu maraanni wal qabanne.
በጣም ነው የማዝነው እኔ። ሀዲሽ አባንሽ ኦቦናሽቱ ሙጫ ከነ ይላሉ በርባደኒ ሂሪዮንሽ ስንሌቱ ላተኒን ቁፊን እንዲህ መሆን ማለት በጣም ነው የሚያሳዝን። አገርተኒ አረ ወሮን ፎሎዌሪ ጉርጉዳ ቀባተኒ ቤቁምሳ ኦፍ ጉጠኒ በሬሲተኒ ማል ጀተኒ ዋሜ ቃል ወሪ ወንቶ ጀቻ ቱርተን ኩኒ ቪዲዮ ሲምባተኒ ደምተን ጋፈ አገኙ አን ባየን ቃል ዱበርቲ ራ ደለተኒ obboleettii qabdu kan obboleettiin kee baatte kan haadhi kee baattee deemti haasaa sana keessattis jirta kophaa ishee miti maal wal doorsisanii mallaqa wal harkaa guuru eenyu laata abbaan darabee boorisiin doorsisanii kaawwattan kana amma koo difdifa isaa guute beektu gareen kuni difdifaቸው ነው የሞላ በጣም ነው ማዝነው ofii isaanii nyaara haddatanii deemu nyaara haddattee mucaan kun dafqitee dheengadda kan ishee wantoo jette reefu ola deemtu እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። ገንደ ከምራቆቱ ሀቢቢ እኔ ዳውን ኬር አባውት ኢት ለዲላለት ሂዩማኒቲ ነው ፈርስት ሂዩማኒቲ ነሙማ ራት ያሰውቀም ነሙማ ለክ ሉቡ ገቲ ሲንጀለኒፍ ሂጪቲ ኦቦሌቲ ከደበርሲቴ ጦሲ ተታና ዳስ ቬሪ ባድ ባየ ገ ዋቀዮለ ነሚለ ከንንጃለን ማሊፍ ገሬሱ ዲጆለ ዲራዳ ገሬ ጆለ ዲራ ኩዳለማ ኦሊሰ ነጀለ ሸመረን ኩዳለማ አውቱ ጅራ ጀቻ shamarran kudha lamaan kun immoo eenyuuf deeggarsa godhu qaama miidheef malee qaama miidhameef miti. Ishee kana gurra qabadha. Gurra keessanitti haa calaqqu. Ani akka nama seeraan beekne yookiin immoo akka biyya seeraa ala bultu tokkootti yakkaan hiiktu. Dhaggeeffadhaa. Yakkaan hiikamu በጣም ወንጀል ነው። gadheedha. Nama balleessa. Hundi keessa warri viidiyootiin doorsisan tan garuu keessaan haasofsiisaati qaama salaallatutti deemaatii himadha. Qaama salaallatutti. Sigalee duukaa ciisuu keen qaana inni idda goote sila gooteeti garuu murtoo argachuun dirqama dha kungatii ta'e. Kiriminaal wanjala guddaa tilli wanjal no. Isaan birrii doorsisamtanii kennitu isaan maalettu isaan ababaa fakkaatanii qurxii muraa oolu guyyaa guutuu qurxii muraa oolu. Ijoollee seeraan ala fidanii lafatti naqanii ijoollee keenyatti mukatti caccabsaa akkasitiin jiraatu jechaadha. We know already beekna kana. Kana gaafa softanii nun jaallate nutti naafoo meemee waan akkasiifatti naafamaa hin qaana'ama malee. Cubbutti namni ni naafu by the way. For your information cubbutti namni ni naafu. Namni ni naafu cubbutti. Bexaam ነው ማዝነው akka guyyaa ha'a gaddi guddaan natti dhaga'amee hin beekuna. Aduu kanaan utuu gubattuu mucaan kun yoona kana mar'ummaan shidhuwwa eenyu akka maal godhen hin beennu bakka amma qaami seeraa birra ga'ee kanadha jedhanii nu beeksisanitti we don't know bakka hin beennu zirziris maal sin beeku. Mana namaatti akka isheen duute garuu beenna iddoo isaas dhaqeera argee. Warroonni irraa baqattan garuu bexaam ነው ማዝ Morganamaaf namni waan tokko ta'e fiiganii gara qaama mootummaa dhaqu yookiin bilbilatanii boo'u bakka. At least kanaan wal gargaaru. Isaan agartanii namummaan utuu bira jiraate sagalee ta'uuf u'uu jedhanii tokkoffaa kan argaman iyyuu isaan ta'uu qabatu. Wal miliqsuu yaaluu miliqeeraa miliqnee taa'eeraa hin teenye. Morganama gaafa inni dhufu immoo anaanaa dhooko waaqayyo jira jabaadhutti hin qaanoftaniiti. Amala keenya kaa. Isheen duute sagaleen ishee duukaa du'e. Isa jiruuf iyyitanii duukaa wantoo itti malee maali bakka inni du'e sila du'e isa jirtu wajjin hiyootii qaxxalaa namni baala. Akkasii maabi. Nama gabaa biddeen gurgurachuu fi uffata gurgurachuuf shiroo barbarree gurgurachuuf jettanii ofiin bultuu warra garaa jaallattan. Hedduun keessa warra sirra jirtan. Yakka namoota deeggartantu baay'inaan jiraachaa. An baay'een isinitti gadda. Kana ibsa guddaan waaqayyoon jaallatu. Xaqsi barreessitanii ofii keessaniif ittiin jiraadha. Lallabuu taanaan lallabuu faarfannaa faarfachuu maal jechuun kuni kan naanta nama qaxxal machaala yallabat. Majammarii yallabat. Gochaa keessan irraati. Jibba nama tokko jibba dhuunfaa namni tokko namni qabu jiru. I wish ilmi Oromoo mitiiti namni biyya lafaarraa biyya kana dhufee hojjeteetu duroomee baay'ee natti tola. Garuu haqa mucaa kanarra teessaniittu an baay'een gadda. Bexaam ነው ማዝነው. Baay'een gadda.
baay'een gadda. Eenyu namni dura dhaqee ilaale maaltu ta'e odeeffannoon jiru bakkee guutee jira. Kanaafi booni waan beektan irraati haasa'a. So ammatti maal haasofnare ani chun ani dheengadda wajjin haasaa turre akkana bira dhuftu waadanaa galtee turte. Kana ani dhugaa dubbachuuf mucaa chun hiriyaadhaa walitti sinnaa wal beeknaa jalqabaa kaasee haga dhumaatti hin beeka waan ta'eef waan isheen keessa turte. Already jireenya duraayyuu dhiiste kisaaraa hundumaayyuu dhiiste jabaattee nama taatee har'ammoo as baatee aayidii ishee hojjechiifattee hojii hojjechuudha kan isheen karoora qabdu. Dhugaa rabbii dheengadda bakka mana rifeensaa bananna boonii birrii walitti finnee naan jechaa turte. Nama akkas jedhee karoora qabu seenaa jechuun nama waan xiqqoon abdii murattu miti. Waan guddaa dhabde hunda sana hugattee dhiiste deemte. Sinii galee har'ammoo jabaattee utuu namni isheen gargaariin duraayyuu. hin dhiiste. Isa anamma seenaa sana gatiin beekuuf inni kun tasuma akkasiin ta'uu kan jedhe. Ikkoo hin ta'u hin dhiiste kaasoo yeessayyuu kun Isa sana dhiiste. ture maaliif barreeffamicha eenyu akka fide mucaa kana maal akka ta'e seenaa isa sirriitti bareechee beekaa bara. Isheenis akkoo dhiisteetti amma waa'ee isaa keessa keezima sana keessa hin jirtu. Dheengaddaan itti maan ture laa guyyaa lama dura naa bilbiltee sa'aatii 3 ol haasofne. Bakka walitti finnee atis jabaadhu hojjedhu Abudaabiin dhufa jennaan koottuu na bira taa'ii. Bakka madaamii kiyyallee saaffarteerti anis qophaan jira waan ta'eef asumaan hojii galii shaanxaallee yoo achi qabaatte uffata sin barbaachifne gatiiti uffata qabdu immoo hamman tan ta'u fidadhu koottuu ana bira kaayii shaanxaa kee yoo hojiis deemte niitiin kiyya meebii ji'a 3 hojii 4 turuu hin dandeessi. Yoo gidduutti hojii gaarii argatte immoo asumarraan laayisensii barattaan jedheen. Bakka amma maal goonaa kana booda birrii walitti finannee mana rifeensaa tokko fa'aa utuu banannii maal ta'anaan jette. Namni akkasitti abdii namatti horu akkamitti waan kana gidduutti dhabamame. Nama ati ilaaltee irratti abdii kutattuu miti bee mucayyoon otoo guyyaa tokko yoo akka tasaa ani waa jedhee deema si'ettiin har'i bor miti bor hin darba guyyaan itti waan hundumaa bakka qalal gootee ilaaltu. Har'a garuu otoo dhugaa beekanii dhugaa ishee irra taa'aa jiru dhugaa ishee baasaa. Beetitti